Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni channel Muslim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi barnoota bareedaa tokko isiniif qabadee dhufee barnoonni keenya kanarraa akkamitti live volii TikTok itti kaa'achuu dandeenya waan jaamuqan roon yaalla jechuudha. Waan namoonni TikTokii fayyadamtanii fi TikTok irratti live bantan hundi keessanuu beekuu qabdaniin isiniin jaa arra barnoota kanarraa waliin ilaalla. Live volii kaa'achuun faayidaa mataasaa gurguddaa qaba jechuudha. Giiftii hedduu akka harkattaniif illee waan baay'ee isin gargaaru jechuudha. Arra barnoota kanarraa waliin ilaalla. Obboleeyyan channel keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuun hanga dhuma barnootaan na waliin tura. Kallattumaan kaara barnoota. Akkuma duratti isiniif ibsuuf yaale akkaataa live volii TikTok itti kaa'atan waliin ilaalla jechuudha. Waliin ilaaluudhaafis TikTok keessan keessa ni galtan. Eega akkana TikTok keessan keessa galtanii booda mallattoo idoo kanarratti tuqattanii jechuudha. Bakkuma mallattoo idoo kanarratti tartaka kilik gootan jechuudha. Gizee akkanatti mallattoo idoo irratti tuqattan booda akkanatti fuula kana qabatee isiniif dhufe jechuudha. Bakkuma live jettu kanarratti tartaka tuqattanii jechuudha. Bakkuma live jettu kanarratti tartaka tuqattan jechuudha. Gizee kanatti bakka live jettu tanarratti tuqattan booda akkanatti isiniif fida jechuudha. Akkanatti isiniif fida bakkuma add live jettu tan argaa jirtan jechuudha mana. Tungoo live dha live seenuudhaa fi osuma live seenin live volii TikTok tan kaa'achuu dandeessan jechuudha. Add live bakka gubbaa tanarratti tuqattan jechuudha. Bakka kanarratti gizee tuqattan booda akkanatti isiniif fida jechuudha. Gizee irratti tuqattan booda isiniif ol baasa jechuudha giiftii hunda. Gizee irratti tuqattan booda akkanatti isinii baasa. Gizee inni akkanatti isinii baase booda ni eeggattan jechuudha hanga inni isiniif fidu. Ni eeggatan jechuudha. Wanni kun waan namni live banu hundi keessanuu sirreeffachuu fi beekuullee qabdan jechuudha. Waan giiftii hedduu harkachuudhaaf illee isin gargaaru jechuudha. Waan kana yoo godhatan jechuudha live volii kana yoo qaattan namoonni akka giiftii hedduu siif kananiif isin gargaara jechuudha. Bakkuma akkanatti siif fida jechuudha. Giiftii ifumaaf kan fade durarra kaa'ee siif fida. X gootanii irraa balleessitan jechuudha. Gizee kanatti irraa balleessitan add gift yee kana nuuf fide jechuudha. Bakkuma add gift jettu tanarratti tartakka kilik gootan jechuudha. Akkanatti fuula kana qabatee isiniif dhufe jechuudha. Amma as keessaa ni filattan jechuudha. As keessaa tan barbaadan giiftii barbaadan ni filattan jechuudha. Ani amma tanuma qodhanii tanarratti haa tuqu jechuudha. Tanuma qodhanii tanarratti tuqee konfirmii haa godhu. Gizeen akkana godhe booda akkanatti ifumaaf 36 fidee bira naa ka'a jechuudha. Ta qodhanii tana firii 36 fidee bira naa ka'a bakkuma qalamaa tanarratti tuqadha jechuudha. Hangaan barbaadetti katabachuudhaaf na gargaara jechuudha. Bakka qalamaa kanarra gizeen tuqadhee amma firii 10 godhadheetiin jira jechuudha. Firii 10 godhee kunooti konfirmiin godhe jechuudha. Amma ta kudhanii tana firii kudhaniin kaadhee jechuudha. Ta kudhanii tana firii kudhaniin kaadhee firii sadii adda addaa kaachuu dandeessan jechuudha. Giiftii sadii adda addaa hanga barbaadanitti barreeffatanii kaachuu dandeessan jechuudha. Ammallee irratti haa tuqa jechuudha. Giiftii biraa filadhu. Akkanattiin gad dhufee ammas giiftii biraa kan naaf taate hunda filachuu dandeessan jechuudha. Ani amma tanuma shanii tana filee isin agarsiisu jechuudha. Tanuma shanii tana filee isin agarsiisu. Gizeen akkana filadhee tanas konfirmiin godhe jechuudha. Gizeen akkanatti konfirmii irra godhee booda asirratti fidee hanga fade naa kaa'e jechuudha ifumaaf. Ammallee mallattoo qalamaa tanarratti tuqadheetiin hangaan barbaadu san itti barreeffadha jechuudha. Mallattoo qalamaa tanarratti tuqadheetumaan hangaan barbaadu san itti barreeffadha jechuudha. Amma tashanshanii tanaas firii 50 godhee itti barreeffadha jechuudha. Isinis itti barreeffatanii jechuudha giiftii feetan kaattanii itti barreeffatan jechuudha. Konfirmiin godhee jechuudha tanaas. Gizee kanatti konfirmii godhatan booda irraa booda deebtan jechuudha. Ammallee bakkuma idoo bakkuma giiftii tanarratti tuqannee jechuudha. Firii takkaan nu hafa waan ta'eef. Bakkuma idoo tanarratti tuqannee jechuudha. Gizee kanarratti tuqannee kanatti giiftii keessa nu galchee jechuudha. Ammallee firii takka tan barbaadan filattanii irratti tuqattan jechuudha. Ani amma ililluma tanaa filadhu. Ililluma koine takka tanaan filadha. Ilillii filadheetumaan bakkuma biraa tanatti ammallee irratti guuttadhe jechuudha. 150 godhee ammarra guuttadhe jechuudha. Takka tana 150 godheetiin irra guuttadhe jechuudha. Konfirmiin godhe jechuudha tanas kunooti amma sadeenuu dhuftee irra naa galtee jechuudha. Giiftiin sadeenuu dhuftee irra naa galtee. Gizee kanatti giiftii adda addaa abbaa sadii tan barbaadan itti guutattanii hanga isiniif kannamuu barbaadanillee itti guutattan booda konfirmii godhattan jechuudha. Amma live volii teenya kaayyannee jechuudha. Live volii teenya kaa'annee xumurree jechuudha. Akkanatti isteeppii salphaa ta'e kanaan live volii TikTokii kaa'achuu dandeessanii isiniin jaa. Eegas booda goo laayifii tuuxaniituma laayifii keessan seenuu dandeessan jechuudha. Obboleeyyan channel keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuu hin dagatinaan isiniin jaa. Ammallee waan isin dhibe comment irratti naaf barreessaa kaniin viidiyoodhaan qabadhee isiniif dhufu ta'a. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.